nagaarra caaluu nagaan waaqayyoo waaqa jiraataa abbaa keenyaa gooftaa Yesuus Kiristoos biraa ta'ee isiniif habaayatu qulqulloota kabajamtoota jaalatamoo saba waaqayyoo waldaa qulqulleetti dhiiga Yesuus Kiristoosin qulqulloofte waldaa kiristaanaa afurri waaqayyoo keessatti hojjetu afurri waaqayyoo keessatti socho'u keessatti tajaajiltanii kan tajaajilamaa jirtan hunduma keessaniif waaqayyo abbaan koo ulaa bantiisaa banee maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos abbaa keenyatiin isin haa eebbisu. Yesuus ilmi waaqayyoo jiraatadha. Maqaan waaqayyoo haa ulfaatu. Egaa akkuma beekamu barumsicha keenyaa waa'ee bara dhumaa waliin barachaa akka turre hundi keessanuu hin yaadattu. Waldaalee keessan waldaa qulqullittii afurri waaqayyootiin hojjetu keessatti sagalee kana raabsaa kan jirtan hundumti keessan waaqayyo abbaan koo ayyaana isaa humna isaa isiniif haa baay'isu. Yaa waaqayyo gooftaan maccaa nu gargaaree yaa ta'u kallattii garaagaraatiin barumsa keenya yoo addaan kunneeyyuu amma kallattumaan walitti deebineerra. Waaqayyo gooftaan maccaa nu gargaareera. Waa'ee bara dhumaa kallattumaanii barumsoota baay'ee wajjin kaafnee barachaa akka turre afurri qulqulluun akka nu barsiisaa ture hundumti keessan hin yaadattu. Egaa waaqayyo guyyaa har'aa kanas immoo cimsee akka inni nu barsiisuu abdiif amantii guutuu qabna. Maqaan waaqayyo gooftaa maccaa haa eebbifamu. Yesuus ilmi waaqayyoo jiraatadha. Egaa sagalichi waaqayyoo gooftaa maccaa yommuu dubbatutti hin goyyoominaa jedha waaqayyo. Hin goyyoominaa. Riyaa gadheen amala gaarii mancaasaa. Barri kuni bara dhaloonni baay'een itti qarooman osoo hin taane bara dhaloonni baay'een itti goyyoomaa jiranidha. Karaa baay'eedhaan dhaloonni goyyoomaa jira. Karaa baay'eedhaan dhaloonni saamamaa jira. Karaa baay'eedhaan lapheen dhaloota baay'ee cabeera. Egaa waaqayyo nu gargaaree gargaarsaaf ayyaana waaqayyootiin dhaloonni akka hin goyyoomne dhaloonni riyaa gadheedhaan amalli isaanii akka hin mancoofneef sagalee kana akka wal barsiifnuuf akka wal gorsuun akka waliif kadhannuuf inni ayyaana waaqayyootiin nu gargaare abbaan keenya Yesuus Kiristoosiif galanniif ulfinni isa duwwaadhaaf yaa ta'u. Mee boquu mataa keenya gadi qabannee fuula waaqayyoo waliin barbaaddanna. Waaqayyos akka nutti dubbatuu fi akka nu gorsu akka nu barsiisu ani nan amana. Maqaan waaqayyo gooftaa maccaa haa eebbifamu. Yesuus ilmi waaqayyoo jiraatadha. Humna qabdaa gooftaa dhibee irratti warra garaa isaa cabee kan wallaanu si miti. Humna qabdaa Yesuus dhibee irratti warra garaa isaa cabee kan wallaanu si miti. Humna qabdaa Yesuus dhibee irratti warra garaa isaa cabee kan wallaanu si miti. Humna qabdaa gooftaa du'a irratti kan doktorri hin dandeenye kan danda'u si miti. Humna qabdaa gooftaa du'a irratti kan doktorri hin dandeenye kan danda'u si miti. Gooftaa keenya Yesuus keenya si waamna si boonya malli keenya si harkaa. Si waamna si boonya malli keenya si harkaa. Haleluuyaa haleluuyaa haleluuyaa. Rakkina garagaraa keessa kan jirtan gaafii garagaraa kan sinitti baay'ate lolli garagaraa kan sinitti baay'ate haalli dalga kan sinitti gale gaara ta'ee fuuldura keessa kan dhaabbate laga guddaa ta'ee hin ceetu kan sin jedhe keessatti waaqayyotti bu'aa kan jirtan imimmaan keessan dhangalaasaa kan jirtan ati riqicha naaf taataa gaaf tokko nan ce'a ati gaara kana fuuldura kootii gad deebistaa gaaf tokko ani lafa mul'ata kootii nan ga'a nan arga jechaa kan jirtan lolli kunis gaaf tokko narra hin darba jechaa kan jirtan haalli dalganatti gale kunis gaaf tokko naaf sirraa jechaa kan jirtan imimmaan keessan dhangalaasaa kan jirtan fuula waaqayyo fuuldura deddeebi'aa kan jirtan aarsaa urgaa galataa waaqayyoof dhiyeessaa kan jirtan lola osoo hin ilaalle hamii osoo hin ilaalle cinqirfamaa fi gidiraa osoo hin ilaalle warri waaqayyoon galateeffachaa jirtan akka yaada waaqayyootti deddeebi'aa kan jirtan mee waaqayyoon galateeffadhaa dubbadhaa mee amma waaqayyo gooftaa maccaa wajjin hojuma garagaraa osoo hojii foonii hojjechaa jirtanu hafuura keessanii waaqayyo wajjin haasa'ame dubbadhaa malli keenya guddaa waaqayyo gooftaa maccaa mootii ardiif samii bira waan ta'eef dubbadhaa waaqayyo wajjiniin haleluuyaa. Yesuus ilmi waaqayyo jiraata.
Gooftaa keenya Yesus keenya si waamna si bonya malli keenya si harka si waamna si bonya malli keenya si harka Waaqayyotu malee of harkaa qaba Waaqayyo waa'ee Itoophiyaatiif waa'ee maatii keetiitiif waa'ee biyya keetiif Waaqayyotu malee of harkaa qaba malli guddaan Waaqayyo harka jira eebbi guddaan Waaqayyo harka jira ulfinni guddaan Waaqayyo harka jira moo'ichi Waaqayyo harka jira Waaqayyo goota beekamaadha maqaan isaas Waaqayyo jedhanii raawwatan sabni Israa'el galaana diimaa gaafa ceenitu Waaqayyo kan galateeffatan har'as Waaqayyo si ceesisa lafa milkaa'ina keetiitiin sigaa lafa kakuu keerra Waaqayyo si dhaaba haala majaajii sitti gale haala dalga sitti gale keessa Waaqayyo si baasa waan ta'eef Waaqayyo gooftaa macaatu dubbadhaame isa wajjinaasa fuula qulqulluu dhamme amma wal argaa fuula qulqulluu ofirratti abbooma fuula qulqulluu ofirratti moosisame haleluuyaa haleluuyaa gooftaa keenya Yesus keenya si waamna si bonya malli keenya si harka si waamne daanime si waamna si bonya malli keenya si harka humna qabda Gooftaa dhibeerratti warra garaa isaa cabee kan wallaanu si miti humna qabda Gooftaa rakkoo irratti warra garaa isaa cabee kan wallaanu si miti humna qabda Gooftaa dhibeerratti warra garaa isa cabee kan wallaanu si miti humna qabda Gooftaa du'arratti kan doktorri hin dandeenye kan danda'u si miti humna qabda Gooftaa du'arratti kan doktorri hin dandeenye kan danda'u si miti humna qabda Gooftaa dhibeerratti warra garaa isa cabee kan wallaanu si miti humna qabda Gooftaa dhibeerratti warra garaa isa cabee kan wallaanu si miti gooftaa keenya Yesus keenya si waamna si bonya malli keenya si harka si waamna si bonya malli keenya si harka si waamne daanime si waamna si bonya malli keenya si harka si waamna si bonya malli keenya si harka mee waa'ee biyya keenya Waaqayyo gooftaa maccaaf hunduratti dhiyeessa waa'ee maatii keetii dhiyeessi mee waa'ee abbaa manaa keetii dhiyeessi waa'ee haadha manaa keetii dhiyeessi waa'ee ijoollee keetii dhiyeessi waa'ee waldaa kiristaanaa mee Waaqayyo gooftaa maccaaf hunduratti dhiyeessa hin goyyoominaadha macaafni qulqulluun hin goyyoominaa ri'aa gadee nama lagaarii mancaasa hin goyyoominaadha macaafni qulqulluun fakkeenya bara si'aanaa kana duukan bu'ina jaalalli Waaqayyo isa kam akka ta'e gargar baasaa hubadhaadha bara kana dhaloonni gargar baasanii hubachuu dadhabaniiru dhaloota baay'eetu mancaadha dhaloota baay'ee inni isaa dhangalaadha dhiiga dhaloota baay'ee lafti dhugaatti dhiiga dhaloota baay'ee foon dhaloota baay'ee allaattii saroottan nyaachaadha mee Waaqayyotti bu'aa Waaqayyotti dubbadhaame harki kee gidduu yaa galu jedhaanime harki kee haa mul'atu jedhaanime ayyaanni kee hafuurri kee haa mul'atu jedhaanime gooftaa Yesuusitti mul'adhu jedhaanime gooftaa Yesuusitti dubbadhu jedhaanime biyya keenyatti araarami jedhaanime naannoo Booranaatiif Waaqayyo kadhachaa turre Waaqayyo gooftaan maccaa yemmuu araaramu argineerra ammas Waaqayyo naannoo Affaariif Tigree gidduutti dhiinni dhaloota akka hin dhangalaane dhiinni dargaggoota dhiinni abboota akka hin dhangalaane qabeenyi dhaloota akka hin saamamne naannoo Wallaggaa naannoo adda addaatti qabeenyi dhaloota baay'ee mancaadha lubbuun namoota baay'ee badaadha mee Waaqayyoon nutti araarameedhaani mee Waaqayyoon nutti dubbadhu jedhaani maaloo hin goyyoominaa gara Waaqayyootti iyyaa gara Waaqayyootti akka iyyitaniif Waaqayyo iyya keessan hin nagaa Waaqayyo boo'icha keessan hin nagaa dubbadhaame jilbiifadhaame Waaqayyo gooftaa maccaa wajjin dubbadhaame imimmaan keessan dhangalaasaa isatti bu'aame laphee keessan banaame isa gaafadha hin dubbata Waaqayyo hidhaasaa Waaqayyoon keenya Waaqayyo isa jiraatadha gooftaa keenya Yesus keenya si waamna si bonya malli keenya si harka si waamna si bonya malli keenya si harka haleluuyaa haleluuyaa si galateeffannaa ati Waaqayyoodha galanni ulfinni teessoo kee amarsu dhugumaan ati jiraata abbaa keenya kan taate waaqa araaraa abbaa dhiifamaa Itoophiyaatti Waaqayyo naannolee rakkoolee gurguddaan jiru gooftaa situ argaa jira kunoola dhiiga dhaloota baay'eetu dhangalaara
foon dhaloota baay'ee allaattiif sareetu bineensotatu nyaachaa jira. Ati kanaaf nu nuumne Waaqayyo, ani saba kana kan uummadheef kan jedhe siidha. Akka isaan na galateeffataniif jette. Sabni keessi galateeffachuu dideeti Waaqayyo. Dhiiga isaanii dacheen dhugaa kan jirtu. Lubbuu isaanii Waaqayyo gooftaa cigaa'insa keessatti darbatamaa kan jiru. Foon isaanii Waaqayyo allaattiin qilleensa keessaa nyaachaa kan jirtu. Raamma'ee urfatti badaa kan jiru. Kuni Waaqayyo siif abboomamuu diduu sabaan mul'isa. Maal warraan isin kadhadha maqaa Yesuus Kiristoosin. Sabni kun akkasii abboomamu Waaqayyo. Sabni kun dubbii arraba isaatiin sirraa fagaateera. Sabni kun laphee isaatiin sirraa fagaateera. Saba kanatu si gate Waaqayyo. Saba kanatu sirraa deebi'e. Saba kanatu dudda sitti gate. Kanaaf adabamaa jiru. Kanaaf Waaqayyo gooftaa billaan isaan dhaara. Akkuma sagalee kee dubbate Waaqayyo gooftaa. Ila Waaqayyo gooftaa. Ani yaa Israa'el biyya Gibxii keessaa si waame. Mucaa koo jedhee si waame. Yaa Ifreem daaddisuu si barsiise. Gadi jedhee raawwadhee lookoo jaalalaatti si harkise. Yaa isin na diddannaaf dhaga'u waan diddaniif. Ani biyya Asooritti dabarsee sin kenna. Kanaaf billaan gadi sin ciree hidhamee caaffameera. Har'as dhaloota kana billaan gadi ciraa kan jiruuf. Har'a dhaloota kana dhukkubni garagaraa dhaa kan jiruuf, rakkina garagaraa keessa kan jiraniif Waaqayyo dhalootatu si gate, dhalootatu sirraa deebi'e. Ani har'ammoo sin kadhadha. Harka araara kee Waaqayyo gooftaa dhaloota kana yaa argatu. Afurree araara kee dhaloota kana yaa argatu. Humni araara kee dhaloota kana yaa argatu. Nutti araarami. Harka araara kee barbaanna. Ayyaana araara kee barbaanna. Gombisaan araara kee nuuf haa banamu. Hamaaf jallaan kun maaf ta'a jiru sun maqaa Yesuusin hundeen isaa haa ciramu. Maqaa Yesuusin karoorri isaa yaa diigamu. Ulfaadhu. Nan dubbadhaa socho'uu dhiikooti dubbachuu arraba kootitiif eegdoonaaf dhaabe. Dhaloonni kunis akkana dhaggeeffatanii milkaa'ina keessa galaniif gurraaf qalbii isaanii maqaa Yesuusin ati bani. Dhaggeeffatanii warra of goyyoomsan osoo hin taane dhaggeeffatanii warra hojiirra oolchan akka ta'aniif maqaa Yesuus Kiristoosin isaan gargaara. Maqaa mootii ardiif samiitiin ameen. Yesuus ilmi Waaqayyoo jiraatadha. Kan akka Yesuus ilma Waaqayyoo hin jiru. Egaa kadhannaan furtuu waan hundumaati. Kadhannaan waan gurguddaa sadiif akka barbaachisu yeroo baay'een dubbadha. Lafan tajaajilu waldaa lafarraattis waldaa qilleensa irrattis. Tokko kadhannaan karaa jaalalaa keessaa isa tokkodha. Kadhannaan karaa jaalalaati. Lama kadhannaan karaa nagaati. Sadi kadhannaan karaa amantiidhaan guutamuuti. Namni tokko amantii guddaatti kan guutamuu danda'u yoo kadhannaa qabaate. Kadhannaa qabaachuu baannaan amantiin qabu nama. Amantiin qabu maalidhaan amantii qabu. Kadhannaa qabaachuu baannaan nagaan hin jiru. Lafa kadhannaan hin jirre nagaan hin jiru. Lafa kadhannaan hin jirre jaalalli hin jiru. Jaalala yoo barbaaddan. Nagaa yoo barbaaddan. Amantii dhugaa Kiristoos irraa fudhachuu yoo barbaaddan kadhannaa qabaachuu. Kanaaf kadhannaan burqaa furtuu waan hundumaati. Isa fagaate dhiyeessa. Abaarsa sitti dhiyaate sirraa fageessa. Kana lamaanuu ni hojjeta. Dhiyeechuus hin danda'a, fageechuus hin danda'a. Egaa kallattumaan yeroo darbe keessatti sadarkaalee gara jireenya bara baraatti nama fidan irratti kan dhaabnedha. Yaa ta'u malee kallattumaanii barri yoom jalqabee yoom xumurama kan jennu barumsa guddaa wajjiniin akka fudhachaa turre hundumti keessanuu hin yaadattu. Barri kan jalqabee erga Waaqayyo ardii fi samii uume. Barri kun lakkoofsa kan jalqabe erga Waaqayyo ardii fi samii uumerraa jalqabee hanga har'aatitti barichi lakkaa'ama. Bara kakuu moofaa keessatti barichi xumurame. Bara kakuu moofaatiin barichi kakuu moofaa isumaan xumurame. Barri kakuu haaraa immoo waggaa 2014 lakkoofsiseera. Waggaa 2014 lakkoofsiseera guutummaatti. Barri kakuu moofaatis baricha lakkoofsise irratti raajii raajame irratti xumuramee ilmi Waaqayyoo Masiihichi inni dhugaan dhalateera. Bara dhiifamaaf bara araaraa ta'ee argameera. Barichi keessa jirru kun waggaa 2014 bara araaraa jedhama. Bara waldaan kiristaanaa karra ishee bantee dhalootatti barbaadaa jirtudha. Karrichi hin cufame gaaf tokko garuu cufamuudhaaf jira. Egaa barri kan xumuramu erga Yesuus waggaa 1000 lafa kana irratti deebi'ee teessoo adii irratti taa'ee murtoo kennee booda akka ta'e wajjiniin ilaalleerra. Kanaan booda waggaa 1000 booda samii haaraaf dachee haaratu uumamaa jireenya bara baraatu jalqaba. Hin lakkaa'amu saniin booda lakkoofsi hin jiru. Lakkoofsi yoom irratti dhaabbata? Waggaa 1000 isa irratti dhaabbata. Erga abbaan keenya Gooftaan Yesuus Kiristoos
qulqulloota isaa waggaa torbaaf samiitti fudhatee waggaan torban xumuramee waggaa 1,000 lafa kana irratti qulqulloonni jiraatanii waggaa 1,000 booda hafuurichi hamaan sun iddoo hidhame ba'ee ergamoota isaa wajjiniin murtoon bara baraatti kennama. Qulqullootaaf jireenya bara baraatu kennama. Hafuura hamaaf warra isaaf sagadan warra isa duuka bu'anitti murtoo bara baraatu kennama. Bara hanga baraatti itti cufama. Qulqulloota warra Kiristoosin amanatan qulqulloota warra Kiristoos duuka bu'aniif jireenya bara baraatu kennama. Eessatti? Dachee haaraadhaa fi samii haaraa keessatti maqaan Waaqayyoo eebbifama. Egaa baay'ee nama gammachiisaa hawwii gurguddaa namaaf kenna. Yoom dachee haaraadhaa fi samii haaraa arguuf jira? Yoom jireenya bara baraa keessa galla? Kan jedhamu yoo hafuura qulqulluudhaan gaggeeffamtanitti inni kun eebuu guddaadha. Inni kun gammachuu guddaadha. Inni kun hawwii keessa keenyaan dhabamneedha. Fooqii ijaaruun, makiinaa bituun, qarshii guddaa buukirraa qabaachuurra jireenya bara baraa keessa galu. Namni qabeenya guddaa qabaatee gaafsan jireenya bara baraan arga. Beekumsa biyya lafaa kanaanii miti jireenya bara baraa keessatti kan galan. Jireenya bara baraa keessa galuu kan danda'an Yesuus Kiristoositti amanatanii akka inni jedhetti jiraachuudhaan amanachuu duwwaa miti. Kallattii inni jedhe sanirra deddeebi'uudhaan. Egaa inni kun kallattumaan beekamaadha jechuudha. Barri haaraa kun bara wanti hundinuu itti haaraa ta'ee argamu akka ta'e kanuma nama dubbadheedha. Barri haaraa kana keessa samii fi dachee haaraatu uumamaa. Kuuwwan eessa dhaqu jennaan akkuma carqiitti tarsa'ee bada dachee kun. Samiin akkuma aara bittinnaa. Inni kun macaafa raajicha Isaayyaas boqonnaa 51 lakkoofsa 6 ragaa guutuu nuu ba'a jechuudha. Namni naaroo kan haaroomu wantoota samii fi dachee kana keessatti argaman malee wanti biraa ilmi namaa hin haaroomu. Sababbiin isaa si'a tokkicha qulqulluu ilma Waaqayyoo dhiiga isaatiin ilmi namaa maal ta'eera? Haaromeera jechuudha. Ilmi namaa haaroomu. Kan haaroomu samii fi dacheedha. Samii fi dacheedha. Egaa kallattumaanii jireenya bara baraa. Jireenya bara baraa jechuun maal jechuu akka ta'e yeroo darbe wajjin laalleerraa namni jireenya bara baraa kan qabaatu isa abbaan nuuf erge Yesuus Kiristoos yoo qabaatedha. Yesuus Kiristoos yoo qabaatedha. Yesuus Kiristoos qabaachuu baannan jireenya bara baraa qabaachuun hin danda'amu jechuudha. Osuma du'ee namni foon isaa kanaan gargar hin bahiniin duratti Yesuus Kiristoos akkuma amanateen jireenya bara baraa qabaatan maqaan isaatis galmee jireenya bara baraa irratti caafamaafi. Namni tokko Yesuus erga fudhatee booda jireenya bara baraa qaba malee erga Yesuus dhufee boodaa miti. Namni tokko gaafuma Yesuus Kiristoos fudhatu sanirraa jalqabe jireenya bara baraa keessatti argama malee erga Yesuus Kiristoos qulqulloota isaa fudhachuu dhufeen boodaa miti jechuudha. Egaa kana qabxiilee baay'ee kaafnee wajjiniin ilaalleerra. Jireenya bara baraa keessa boo'ichi, rakkin, soomni, hiyyummaan, duuti foonii, beel, lollii fi kan kana fakkaatan hin jiru. Kunniin guutuun hin argamu jireenya bara baraa keessatti. Dachee haaraadhaa fi samii haaraa keessa boo'ichi, rakkin, soomni, hiyyummaan, duuti foonii, beel, lol, ejji, fuudha feerum kun hundumtuu hin argamu jechuudha. Iddoo sabni hundumtuu afaan tokkotti dubbatanii. Iddoo sabni hundumtuu macaafa mul'ata Yohaannis boqonnaa 7 lakkoofsa 9 hanga 12 keessatti. Sabni hundumtuuyyuu afaan tokko dubbatu. Qomoon saba hundaa tokko ta'u. Guraagee, Tigree, Amaaraa, Kambaataa, Haadiyaa, Oromoo jedhamu kun hin jiru. Asumatti hafu. Namoonni amma ani Oromoodhaan mirga koo tuqameera, ani Amaaraadhaan mirgi koo tuqameera, ani Tigreedhaan mirgi koo tuqameera, daangaan keenya akkana ta'eeraadhanii dhiiga walii dhangalaasaa lubbuu walii barbadeessaadha kun jireenya bara baraa keessa wanta akkasii hin jiru. Hundumtuu saba Waaqayyoo ta'ee argama. Sabni hundumtuu bifa ergamootaa uffata. Sabni kunis warra Yesuusitti qabamanii jiraatanii. Macaafa Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 1. Sadarkaalee gara jireenya bara baraatti nama fidan. Barumsa keenya isaarraati jechuudha. Sadarkaaleen gara jireenya bara baraatti nama fidan keessaa kallattumaan dubbii Waaqayyoo dhaga'u. Dubbii Waaqayyoo dhaga'u sadarkaalee gara jireenya bara baraatti nama fidanii.
sadarkaan gara jireenya bara baraatti nama fidu qabeenya osoo hin taane dubbii waaqayyoo dhaga'uudha. Viidiyoo garagaraa ilaaluu osoo hin taane dubbii waaqayyoo dhaga'uudha. Dubbii waaqayyoo nyaachuudha, dubbisuudha. Inni kun sadarkaalee gara jireenya bara baraatti nama fidan keessaa qabxii isa tokko kan ta'e ijoo. Dargaggoo siyaayina amma halkan ciisee karaa tiitookitiin keessattuu karaa tiitookitiin viidiyoo sexual intercourse afuura illuminaatii qabu ilaalaa bulu. Inni kun dargaggoo baay'ee amala gaarii isaanii mancaaseera. Dargaggoon shamaraa, dargaggoon dhiiraa amala gaarii warri qaban amma amala gaarii hin qaban. Kaleessa kan nama kabajan amma nama hin kabajan. Huumaa Yesuusiin jedhu amma. Eenyutu eenyudhaa gadi. Anis Yesuusin amane, atis Yesuus amante. Yoo tajaajilaa taate maarree siin jedhu. Yoo barbaadan ati raajii sobduudha, ati paastarii sobaadha, ati wangeelaa sobaadha, ati apoostilii sobaadha siin jechuu dhufu keessan sagalee sii waraaba. Maaltu kana taasisee gaafa jettanii viidiyoon isaan laalan sun viidiyoo afuura illuminaatii qabu waan ta'eef. Dargaggoo baay'een halkan ciisee silkii nama hundaa keessa dolaallam. Parsantii 100 keessaa parsantii 5 qulqulluu yoo arganne malee parsantii 95 viidiyoo garagaraatu keessa. Viidiyoo waaqatti hin tolu, fiilmii waaqatti hin tolu. Kuuwwan isaanii sirba qabu, sirba Oromoo. An Oromoo waan ta'eef nan laale, Oromummaa koo nan gataare. Kiristoos Oromoodhaan waamne, Kiristoos kan nu waame wangeela isaa isa qulqulluu dhiiga isaatiin qulqullaa'ee akka lallabnuuf. Kanaaf Phaawulos kan dubbate, "Inyaati saqaree Kiristoosin hin sabkaalleen" jedhe. Nuti Kiristoos isa nuuf fannifame hin lallabnaa jedhe. Warri beektota ofiin jedhan osuma beektota ofiin jedhan maal ta'an hin goyyooman jedha namni Waaqayyo Phaawulos cimsee dubbata warra Roomaa kan. Beektota ofiin jedhan hin goyyooman. Simbirroota qilleensa keessa barari'uu fi bineensota miila afuriitiif sagaduu jalqaban. Kanaaf jedha Waaqayyo fedhii foon isaaniittan dabarsee isaan kenne. Dhaloonni baay'een fedhii foon isaanii tajaajilaa jiru bara kana malee Kiristoos ni miti. Fedhii foon isaanii tajaajilaa jiru. Akka fedhii foon isaaniitti Kiristoosin tajaajiluu barbaadu. Akka fedhii foon isaaniitti lallabuu barbaadu. Akka fedhii foon isaaniitti raajuu barbaadu. Garuu afurri Waaqayyo keessa hin jiru. Kanaaf bara raajicha Ermiyaasis isa kanatu ture. Ani raajota kanatti hin dubbanne, raajota maqaa kootiin raajaa jira akkana, raajota maqaa kootiin Waaqayyo akkas jedhee dubbate jedhanii dubbata akkanatti ani hin dubbanne itti naa himi saba kootittidha. Sobaan raajii raajuu sabni kooti isa barbaada, luboonni iddoo filatanii barsiisu. Yeroo barri dhumaa sun dhufetti maal ta'uu fedhu laata sabni kun? Isa Waaqayyo dubbateedha. Kanaaf gara jireenya bara baraatti kan nu fidu dubbii Waaqayyoo dhaga'uudha. Eenyutu dubbii Waaqayyoo dhaga'a? Macaafa Luqaas boqonnaa 10 lakkoofsa 32 dhaxxanii gaafa laaltan Maartaan jireenya biyya lafaa kanatti macoofte, jireenya biyya lafaa kanaan qabamte. Maariyaamin garuuyyuu miila Yesuus jala teesse. Yaa gooftaa ishee kana maaf naan ergine jetteen. Ani kophaa kootti dadhabeera gaafa jettuun gooftaan akkas jedhe. Yaa Maartaa, ati wanta waa hin baafnetti macoofta yeroo kee gubda. Maariyaamin garuu carraa isa olaanu filatteerti. Warri halkan ciistanii silkii keessan keessa sagalee Waaqayyoo dubbisaa bultan. Guyyaa osoo hojii hojjettanuu uffata miiccitanuu mana qulqulleessitanuu iyyuu nyaata garagaraa hojjettan arraba keessanii Waaqayyoon galateeffatan keessa laphee keessaniiti Iyesuus afurri Waaqayyoo wacu isin warra ayyaanomtaniidha. Warra carraa qabeeyyee Waaqayyotu ayyaana isaa isinii baay'ise galateeffadhaan malee. Warri halkan ciistanii viidiyoo garagaraa ilaalaa jirtan. Warri halkan ciistanii raawwattanii sirba afaan Oromoo, sirba Amaaraa gurra keessanitti dhaggeeffatan guyyaa dhaggeeffachaa jirtan. Jireenya bara baraa keessa akka isin hin jirre beeka. Jireenya bara baraa keessa hin jirtan, dukkana keessa akka jirtan beeka. Mootummaa Waaqayyoo akka dhaallee beeka. Gaafa Kiristoos dhufu asumatti gatamuu fedhe jirta. Gatamuun keetis dirqama. Gatamuun kees dirqama. Sagalee Waaqayyoo yookaan dubbii Waaqayyoo dhaga'uudha gara jireenya bara baraatti kan nu fidu. Keessa deebii boqonnaa 6 lakkoofsa 4 hanga 9. Yaa Israa'el dubbii koo dhaga'i jedhee Waaqayyo. Yaa Israa'el dubbii koo dhaga'i. Dubbii koo dhageessu malee na tajaajiluu hin dandeessu jechuudha. Dubbii koo dhageessu malee milkaa'uu mootummaa koos galuu hin dandeessu. Namni dubbii Waaqayyoo osoo hin dhaga'e mootummaa Waaqayyoo galuun hin danda'amu. Mootummaa Waaqayyoo jechuun kan warra nyaataaf dhugaatii kan warra gaa'isanii osoo hin taane qulqulloota hamma dhumaatti aarsaa ta'anii Waaqayyoon tajaajilaniif kan kennamu dubbii Waaqayyoo dhaga'uudha.
sadarkaaleen gara jireenya bara baraatti nama fidu malee konkolaataa bituu, mana ijaaruudhaan, jaalallee shaggee jaalachuudhaan, halkan footoo jaalallee ofii ilaaluun, halkan viidiyoo walii ilaaluun hin barbaachisu. Baay'ee si yaade mee qullaa ka'iitii viidiyoo kee waraabinaa ergi jedhaan innis. Baay'ee si yaade ittiin ishinis qullaa kee viidiyoo waraabinaa ergi maqaa gooftaa Yesuus Kiristoositiin hafuura kanaan karaatti hambiseera. Viidiyoo kallattii kanaan waraannamu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiidhaan tiimoo godheera. Walis somnu dhugaa dubbanna fuula waaqaa fuulduratti. Viidiyoo akkasii warri ilaalaa jirtan hin jirtanii. Viidiyoo akkasii viidiyoo kee waraabinaa naa ergi qullaa kee ka'e. Qullaa keetillee naa ergi warri waliin jedhanii viidiyoo walii ilaalan baay'eetu jira bara kana keessa baay'eetu jira. Dhuguma waaqayyo isa kanaaf nu waameere. Sadarkaalee gara jireenya bara baraatti nu fiduudha. Inni kun sadarkaalee gara si'oolitti nu fiduudha. Baay'een osoo hin beekne sadarkaalee gara si'oolitti fidu hojjechaa ilaalaa jiru. Sadarkaalee gara si'oolitti fidu duuka bu'aa jiru. Siyaa oolchu waaqayyo. Inni kun sadarkaalee gara jireenya bara baraatti si fidu osoo hin taane sadarkaalee gara si'oolitti nama fiduudha. Viidiyoo qullaa walii ilaaluun. Hafuura ejjaa ilaaluun halkan. Fiilmii warra ejjaa. Guutummaatti. Fiilmii hafuura illuminaatii ilaalaa jiru dhaloonni baay'een. Inni kun gara jireenya bara baraatti osoo hin taane gara si'oolitti nama fida. Of eegaa. Of ilaalaa. Lammaffaa abboommamuu. Sadarkaaleen gara jireenya bara baraatti nama fidu abboommamuu. Macaafa raajicha Isaayyaas boqonnaa 1:18. Tolee jettanii yemmuu isin naaf abboommamtanii jedha. Jechi kun icciitii guddaa of keessaa qaba. Dhoksaa guddaa of keessaa qaba. Tolee jettanii yoo na abboommamtan maalidhaan? Dubbii arraba keessaniitiin. Jireenya foon keessaniitiin. Waan hojjettan keessaa 10 keessaa tokko baasuudhaan. Haati manaa abbaa manaa kee qofa wajjin jiraachuudhaan. Abbaan manaa haadha manaa ta'e qofa wajjin jiraachuudhaan. Hiriyaan tokko hiriyaa takka duwwaa wajjin jiraachuudhaan malee hiriyaa 5-6 wajjiniin loowwanii miti horsiistu. Suuqii miti nigdiidhaa meeshaa garaagaraatii miti kan ol guurtu. Har'a dargaggoo baay'een jaalallee 5 qaba. Shamarri takkas mucaa dhiiraa 5 jaalatti inni 5-6 jaalataa. Suuqii ta'ee saamunaa fi soogiddaa fi zayitiidhaan kan ol guuranii miti. Waaqayyo Addaamiif Hewaanin kenne. Isheen kun maalii keeti jennaan gargaartuu namee kooti jedha. Waaqayyo namuma tokko nuu kenne. Nama tokkicha sii kenne san wajjin jiraachuu. Abboomamuun isa keessa jira. Eenyutu abboomamaa jira? Sadarkaalee jireenya bara baraa keessa jiraachuudhaaf. Sadarkaalee jireenya bara baraatti guddachuudhaaf. Abboomamuutu nu barbaachisa. Tolee jettanii yemmuu abboomamtan eebba biyyi lafaa baasu gaarii kana isintu nyaata. Yoo diddan garuuyyuu jedha billaatu isin nyaata. Dhaloota bara kana billaatu nyaachaa jira moo? Eebba nyaachaa jiru. Mee ilaalaa. Billaa yoo jennu billuma sibiila kana duwwaan laalinaa. Billaa kanaanis warri nyaatamaa jiran baay'ee. Dhaloonni baay'ee dhukkubni billaadha. Hiyyumni billaadha. Arrabsoon billaadha. Hafuura hamaa wajjin jiraachuun billaadha. Billaatu isin nyaata macaafni qulqulluun. Har'a dhaloota baay'ee billaatu nyaata malee isaan eebba nyaachaa hin jiran. Maaliif abboomamuu diduurraa? Kottaa mee jedhe oliiqee lakkoofsa 17 lakkoofsa 17 boqonnaa 1 lakkoofsa 17 kottaa mee walii wajjin taanetti dhugaa baafna. Bara kana dhaloonni dhugaa baasuudhaaf tattaafachaa jiru moo dhugaa dhoksuudhaaf tattaafachaa jira? Dhugaa dhoksuudhaaf. Garuu dhugaan hin dhokatu. Ni lammaffaan abboomamuu. Macaafa keessa deebii boqonnaa 28 lakkoofsa 1 irraa dhaqaa ilaalaa waa'ee abboomamuu. Eebba abboomamuu fi abboomamuu diduu keessa jiru. Yoo abboomamte eebbi akkamii akkasii argatu? Keessattuu yommuu isin abboomamtan jedhu. Isan isiniif kakadhe isan isiniif raawwadha malee hin dhiisu. Warra kaawwan irratti sin oolcha malee garjallaa sin hin oolchu. Mataa taatu malee eegeen taatan. Hin liqeessitu malee hin liqeeffatan. Kuni eebba abboomamuu keessa jiruun sadarkaaleen gara jireenya bara baraatti nama fidu. Inni lammaffaan abboomamuu. Sadaffaan caafa qulqulluu kana dubbisuudha. Caafa qulqulluu kana dubbisuudha. Ermiyaas boqonnaa 16 lakkoofsa 15, Hisqeel boqonnaa 3 lakkoofsa 1. Dubbii Waaqayyoo kana nan argan akkuma buddeenaa nan nyaadhe. Innis gammachuuf qanoodhaan garaa koo guute. Ermiyaas gammachuuf qanoodhaan.
namni dubbii waaqayyoo kana dubbisu yeroo hundumaa hin gammada. Rakkinni barbaadee odoo jiraatee hin gammada. Beellis odoo jiraatee waanuma quufutti fakkaata. Kiisiin isaatis duwwaa ta'e waanuma kiisii isaa keessa qarshiin jirutti fakkaata. Maaliif jennaan dubbii waaqayyoo kun gammachuuf qanoo waan ta'eef. Inni arfaffaan gooftummaa Iyyesuus dhugaa ba'u. Sadarkaaleen gara jireenya bara baraatti nama fidu. Gooftummaa Iyyesuus handaara lafaa kanarratti dhugaa ba'u. Maatiyos 28 lakkoofsa 19, Luqaas 12:8, Maarqos 16:15 dhandhee gaafa laallu. Gooftummaan addiif samiinaaf kennameera. Egaa gooftaan. Egaa uumama hundumatti wangeela labsaa. Maqaa abbaa kan ilmaa fuula qulqulluutiin maal godhaa? Cuubuudhaan. Saba hundumaa barattoota koo godhaa. Isanan isin abboome barsiisa anis bara hanga baraatti isin wajjin nan ta'a kan jedhe gooftaadha waan ta'eef. Kun sadarkaalee gara jireenya bara baraatti nama fiduudha. Inni shanaffaan dammaquudha. Dammaquu. Ati yaa isa raftu dammaqedha macaa. Ati yaa isa raftu warra du'u hangidduudhaa dammaqi kai waaqayyo siif ibsaa jedhamee Efesoon 5 lakkoofsa 9 irratti nuuf caaffameera. Dammaquu. Akkasuma jaaffaan soomaaf sagada. Sadarkaalee gara jireenya bara baraatti nama fidaniin soomaaf sagada. Abbaan keenya qulqulluu masiin keenya Yesuus Kiristoos harkana 40 guyyaa 40 soomee seexanticha mo'ate. Nutis rakkina mo'achuu kan dandeenye gara jireenya bara baraatti seenuu kan dandeenye soomaaf sagada qabaachuun nu barbaachisa jechuudha. Inni torbaffaan jaalala. Jaalala qabaachuun nu barbaachisa. Jaalalaan malee jireenya bara baraa keessatti argamuun sadarkaalee jireenya bara baraa keessa seenuun hin danda'amu. Afaan ergamoonni dubbataniin dubbadhee jedha. Dhoksaa hundumaa mul'isee raajii dubbadheera jaalalloona keessa jiraachuu baate akka dibbee kushkush kililchuu tan ta'a jedha namni waaqayyoo. Kanaaf jaalala malee jireenya bara baraa keessatti seenuun hin danda'amu. Akkasuma tokkummaa. Inni 8ffaan tokkummaa. Sadarkaaleen gara jireenya bara baraatti nama fidan tokkummaa. Tokkummaa waliif qabaachuun hin barbaachisu. Barumsa tokkummaa kana waaqayyo yommuu na gargaaree guutummaatti qabadhee gidduu keessanitti nan argama. Waldoolee baay'ee barsiisatan jira waan ta'eef tokkummaa. Tokkummaadhaan malee mo'ichi hin argamu. Lafa tokkummaan jiru malee eebbi hin jiru. Nama lamaa fi isinii ol taatanii iddoo isin na galateeffattanitti ani maal lan ta'a nan argama kan jedhe waaqayyo. Iddoo tokkummaan jirutti harki waaqayyoo kan argamu. Tokkichummaadhaan waaqayyo ardiif samii kanas kan uume nus kan uume. Hanga har'aatti waaqayyo kan hojjetu tokkichummaa maqaa abbaa maqaa ilmaa hafuura qulqulluu sadee waaqa tokkichaatiin jaalalaan hojjeta waan ta'eef tokkichummaan. Ergamoota 2 lakkoofsa 42, faarfannaa 33 lakkoofsa 1, ergamoota 1 lakkoofsa 8 irratti argina tokkichummaadhaan. Namoonni 120 kadhannaa gurguddaa kadhachaa akka turan waaqayyos immoo ilaa obboloon osoo walii wajjin taane attam gaariidha attam namatti tola kan jedhe. Kanaafuu tokkichummaan akka barbaachisuudha. Kun sadarkaalee gara jireenya bara baraatti nama fidanidha. Inni 9ffaan garaa dhiifamaa. Inni kun sadarkaalee gara jireenya bara baraatti nama fidanidha. Namni waaqayyoo ergamaan Phexros yommuu Yesuus wajjin turetti buleessi koo yommuu na yakke ani si'a meeqan dhiisaaf si'a 7 jedheen si'a 7 miti si'a 77 jedheen. Kanaafuyyuu garaa dhiifamaa qabaachuu qabna jechuudha. Garaa dhiifamaa. Akkasuma of yaadachuu. Inni 11ffaan of yaadachuu. Luqaas 23 lakkoofsa 42. Inni 12ffaan namatti faraduu dhiisuu. Maatiyos 7 lakkoofsa 2, Galaatiyaa 6:7 hanga 8 gidduutti jechuudha. Hin faradin sitti faradamaa jedha. Hin faradin maal ta'a? Sitti faradamaa jedha. Kallattumaanii hin faradin sitti faradamaa waan jedhuuf egaa kallattumaanii sadarkaaleen gara jireenya bara baraatti nama fidanii isa kanniin jechuudha. Waaqayyo yommuu nu gargaaree torbee dhufaa namni tokko jireenya bara baraa keessatti seenuun kan ittiin beekamu maalidha kan jedhu wajjiniin ilaallaa jechuudha. Guyyaarraa kana kallattumaan isa kanarratti hin goolomna. Namni tokko jireenya bara baraa keessa seenuun isaa kan ittiin beekamu maal akka ta'e waaqayyo nu gargaare bal'ifnee wajjiniin ilaalla jechuudha. Egaa kallattumaan barumsa kana
waldoolee keessaniif sheer gochuu qaqqabsiisuu dhiyootan keessaniif hin dagatinaay barichi keessa jirru bara dhumaati. Bara dhumaa jechuun bara wantun dhumtuu urmiisaa hojii isaatti fixatudha. Kanaaf seexantichi dhiiga namoota baay'ee lolaasaa foon namoota baay'ee tortorsaa saroottaniif allaattonni akka nyaatu godhaa wantun dhumtuu urmiisaa fixachaa iyyummaanis urmii waan fixatuuf addunyaa keessatti babal'achaa jira. Lollis urmiisaa fixachaa waan jiruuf babal'achaa jira. Hamiinis jallinnis wantun dhumtuu urmiisaa fixachaa jira. Inni urmiisaaf fixanne jaalala duwwaa. Har'as jira borus hin jiru. Kanaafuu walii keessaniif jaalala qabaadhaa. Sinaa eebbisu Waaqayyoo barri keessanaa eebbifamu. Shaaloom hanga torbeerraa. Shakalli kaleessa ammayyuu hin